irratti Zalaalem Taadessaa itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageen magaal Jimmaa obbo Tafarri Magarsaa gaafate. Har'a ganama sa'aatii 11 kaasee mana nama dhuunfaa tokkotti balaan abiddaa amma jedhamu ka'e odeeffannoo haaluma sana nuu kennameen qaama nageenyaas taanee ittisa balaa abiddaas waamnee gara sana deemnee manni tokko gubatee dhumeera qabeenyi keessa jirus. Kana jechuun garuu amma maatii sanarraa wanti jiru kontaaktii ibsaati waan jedhu kaasu jirri. Yeroo qoxaariin of cufee sagalee dhageenyu baane yeroo baanu gubachuu jalqabeera waan jedhu kaasu. Isa sana immoo qorataa yakkaa naannoo sanatti himtini jedhee ergaa waan jiru kallattiidhaan waardiyyaa manichaatii fi abbaa qabeenyaa manichaas yaada isaanii fuudhee adeemsi jiru. Ka'umsa abiddaa sun kontaaktii ibsaa akkuma isaan jedhamu waan biraati waan jedhu qoratamaa jira. Garuu immoo jarri kan kaasaa jiran abbaan qabeenyaa manichaatii fi waardiyyaan manichaa akka balaa kontaaktiin uumee yookiis balaa shiboon elektirikii kontaaktii uumeen akka kaasee dubbatu. Kanaafuu qorataa yakka magaalaa aanaa lammaffaa naannoo sanatti ramadamanii kan magaalaa waliigalaas qabeenya magaalaas dubbicha kan qorataa jiranii fi yeroo ammaa mana biraatti akka hin dabarre qabeenya biraa akka hin barbadeessineef abiddichi dhaamee jira. Ittisa balaa abiddaa konkolaattota bishaan biifan kan ayyar maarafaa yookiis kan buufata xiyyaaraatii fi kan bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi akkasumas manni qopheessaa qabuun to'annaa jala oolee jira. Abiddichi qabu balaan kun iddoo biraatti darbee ture gidduu biraatti darbuuf yaalamee ture. Already kan namoota biraa asuun hin balleessin baraaramuu danda'eera. Humna namaatii fi humnoota konkolaachisoota ittisa balaa abiddaatiin. Balaan abiddaa kun miidhaa akkamii qaqqabsiise? Qabeenya hagam ta'u ture kan barbadeesse? Qabeenyi barbadaa'e akkaataa silaa dokumentii qoranneen naannoo miliyoona 6 baay'ee mana mukaa kana mana siree adda addaa sadarkaa isaa eeggate qarshii olaanoodhaan gurguraman iddoo biraatti namni dhufee bitatu mana mukaa Oduu workii kana baay'ee hojjeta namichi. Hojii adda addaa mana manooraadhaan wal qabatee waan baay'eedha. Naannoo miliyoona 6tti tilmaamama. Qoreen qorataas sila kan ilaallee miliyoona 6tti tilmaamama qabeenyi mana jiree qabeenya keessa jiru. Bakka daldalaati moo mana jireenyaadha? Manni jireenyaa duubuma isaatti walitti aanee jira. Mana jireenyaa achuma keessa jiraatu gara duubaatiin fuuldura isaatti immoo mana daldalaa Oduu workii hojii mukaa baay'ee beekamaadha. Mana mukaatiin beekamaadha namichi. Dhaabbatee biyyoota gamtoomanii sababa waraanii Tigraay deemaa tureen namni hedduun qe'ee isaaniirra buqqa'uuf tajaajilli fayyaa dhabamuun namni hedduun kooronaavaayirasii waliin dabarsuu hin oolu jedha. Jilam eegee waraanii jalqabee hojjettooti gargaarsaa kanaanichaatti maltee hospitaala hedduun saamamee kaan balleessanii jettee himte. Dhimkanirraa gabaasa haaraa UN baaftee Zalaalamii dhiyeesse. Gabaasa UNHCR naannoo Tigraay ilaalchisee baase weerarri kooronaavaayirasii naannicha keessatti yaaddoo guddaa ta'uu eerama. Gabaasni kaleessa bahee akka agarsiisutti hospitaalotni naannoo Tigraay keessa jiran 40 keessaa 5 qofatu tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Maqaleerraa kanaaf hospitaalonni kaan saamamuun kaan ammoo qabeenyi keessa jiru barbadaa'eera jedhe gabaasichi. Naannichatti qorannoon COVID-19 ji'a tokko waliif adda citee ture. Buqqaatii 10,000 naannicha keessatti mudateen dabalata sodaa dhukkubni kun akka malee daddarbuu danda'a jedhus ibseera. Itiyoophiyaan Afrikaa keessaa biyyoota vaayirasichi bal'inaan keessatti tamsa'e keessatti eeramti. Namootni 100,000 fi 27,000 vaayirasichaan qabamaniiru. Ragaan namoota haaraa qabamanii torbaniin xiqqaataa deemus qondaalotni fayyaa Itiyoophiyaa naannoo Tigraay irraa ragaa argachaa jiraachuuf dhabuu waan himan akka hin qabnes eereera gabaasni UNHCR. Ammayyuu naannoo baadiyaa fi qarqara magaalota akka Maqalee, Shiraaroo fi Shireetti lolli akka gaggeeffamaa jirus ibseera. Hanqinni deeggarsa namoomaa rakkoo biraa ta'uu kan eere gabaasni UN kun kaampii gurguddoon 2 baqattootni Eertiraa keessa jiran dhaqqabamuu akka hin dandeenyes eereera. Lola naannoo Tigraayitti deemeen hanga ammaatti namootni meeqa akka ajjeefaman wanti barame hin jiru. Operaashinichi osoo hin gaggeeffamiin dura namootni 100,000 fi 10,000 ta'an naannicha keessa akka turan koomishinarri koomishinii ittisa sodaa balaa biyyaalessaa Itiyoophiyaa Mitikuu Kaasaa BBC'tti himaniiru. Operaashinichaan booda waan jirus qoratamaa jiraachuu himan. Operaashinii seera kabachiisuu gaggeeffame hordofee kanneen buqqa'an adda baasuuf garee 3 bobbaasnee jirra. Isaan amma qorataa jiru. Yeroo isaan deebi'an namootni meeqa akka buqqa'anii jiran kan adda baasnu ta'a. Duraan ka turan miliyoona 1.8. Isaan keessaa miliyoona 1.1 kataan deeggarsa seeftineetii argatu. 600 deeggarsa guyyaan kan dhiyaatuufidha. Operaashinii kanaan lakkoofsi dabalataa yoo jiraate qorachuuf ejensiiwwan UN fi dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaas waan bobba'aniif waliin kan adda baasnee gargaarru ta'a.
መካከለኛው የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ቁጥር የሚባለው ሎላ ናannoo Tigraayitti humnoota mootummaa federaalaa fi tplf gidduutti gaggeeffame baqachuun Sudaan kan galan 66 ga'us UNHCR gabaaseera. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa saniif dhiyeessuuf Itoophiyaan jalqabne. Qondalaan olaanaa tplf kaduraa obos Bahat naga dabalatee angawtii biraaleen waraani biyya to'achuu tajaajila oduu Itoophiyaa gabaas. Obos Bahatiin tarsiimoo badii tplf baasuu fi ajjecha sukaneessaa waraan Itoophiyaa irratti akka raawwatuuf hoggansaa kennaa turan jechuun raayaan ittisa biyya himate. Bahat kabaqdoo hatee qabamee eegdotii isaa ajjeefamte tplf keessatti nam siyaasa maqaa guddaa qabu. Oduu biraatiin ittaantuun afyaayiman maree bakka bu'oota uummataa Catherine Clark pireezidantiin ittaanaa Mike Penceef miseensoniin kaabinee Trump angorra buqqisuu dadhabnaan torbaan dhufuu angorra kaasuuf adeemsi eegallaa jette. Eegii deeggartooti isaa kongireesii haleellanii adoo guyyaan isa hin ga'inii hookarra kaasee jechuun angorra akka buqqifamuu yaamichi dhiyaate heddate hookarra uumameen lubbuun nam dabree 5. Oduu daldalaatiin Boeing adaab doolarii biliyoon 2.5 kaffaluu jiru waan odeeffannoo diizaayinii xiyyaara 737 Max ogeessitoota eegumsa nagaaf dhossiteef kan keessaa doolariin biliyoon 500 warmaatii 346 kabala kana lubbuu dhabaniif kennamaa jedhama. Gara Afrikaa yoo deebinee Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongootti hidhamtooti 24 kajecha pireezidantii durii Laurent Kabila himatamee gadhiifamte. Warri kun kagan 20 man hidhaa ture pireezidant Felix Tshisekediin dhiifama gadhiifaman ajaj. Ilmi Laurent Kabila ka pireezidantummaan isaa dhaalee Joseph Kabilaan jarhan gadhiisuutti gaaf bulchiinsisaa. Dhaggeeffattootni oduu biraatiin Yuunivarsiitii Finfinnee diinii kooleejii barumsaaf qorannaa sirna Muusaa Kataan Dr. Husein Kadir man hidhaatii gadhiifam. Dr. Husein warri jecha Hacaaluu Hundeessaatiin booda qabamee to'annoo jala oolan keessa tokko. Eegisuun magaala Sabbataa Agraafaaf Galaanatti man hidhaa ture. Mani murtii irra deebiin mirga waabii kennuufillee poolisiin tokkoof hidha tursiisee jedha abukatoon isaa obbo Kadir Bulloo ka BBC'n dubbisdiifam. Indura akkuma laga xaahutti yatti dhiyeessinee gadhiisuu didanii turani. Booda sanillee poolisiin ajaja fudhatee dhiisuullee deebiillee kennuu dhabeet dhumarratti wanti goone bakkuma inni itti argamu san wanna xiyyannoo dhiyeessinee turre galaani jechaadha. Galaani dhiyeessineet gaafa torbaan darbatan dhiyeessineet poolisiin ajaja fudhateetti deebiillee kennuu hin dandeenye abbaa dalangaallee deebiin kennane ajajni kennameet gaafa gaafa shaniitti natti fakkaate ka qabame haa ta'u malee amma adda gadhiifamee jira naannoo turan. Malee har'a beellama mana murtii isin qabu maan qabu akkanumatti gadhiisu? Hin qabnu beellamni fofoodha. Iyyannoo galchitanii turtan kana dura akka bahu murtaa'eefii ture mana murtiitiin. Murtaa'ee sanillee raawwachuu didan poolisiin Oromiyaa raawwachuu didee ajajni mana murtiillee hin didanii irra deemallee ajajamee abdii kutannee wannaadhaaf lama darbe irratti kan ittiin mallatteessanii hambisanii galmee wal qabsiifneet bu'aa isaa eegaan ajajamanni murtii ajajan kennaa maa godhee hin danda'u. Eegamanni murtii akka gadhiifamu ajaje hagam turan mana hidhaa? Ji'a oliif deemaara malee yeroo lama beeka duraanii ji'a darbe jalqaba natti fakkaatee gaafa furii natti fakkaate ji'a arfaasaa kana beektaati. Gaafa sanii dhandhee hin falmine ibin bakki isaan jiran hin beekamuu ture maatiin na fidanii dhufee dhandhee dadicha irratti hin argamne achi gaafa ji'a natti fakkaate manni murtii ajaja hin kenne isaan dhiyaatanii falmineen booda manni murtii qarshii 10,000 akka baan jedhee ajajni poolisiin ga'e poolisiin fudhateetumaan hin cadhisee hamma itti gaafatamtoota birallee hin deemne yaalii goonee furmaata dhabnaan irra deebi'eeti mana murtiitti iyyannoo matan ajajni keessa raawwatamaa hin jiru ka jedhu iyyannoo dhiyeesse. Namni jarri kun bakka kanatti waan jiraniif gaafa 27 guyyaa jiraata siyaasa beeksisuu gaafa 27 beellamni ture. Amma gaaf shaniititti qabamee jira. Gaaf kana jara kana qabattanii akka dhiyeessitanii poolisiin amma akka deebiitti akka dhiyeessu lakkiinuu yaboo nu bira kaadhaa daraan nu bira kaa'een poolisiin jiran. Yaani immoo kafalmiin ilma namaa qaamni hidhe tokko ilma namaa akka meeshaatitti yaboon kaa'uu hin danda'u. Qaamni seerummaan qabu kan jedhu kanaafuu beellama dhufurratti waan deebii keessan qabattanii jaralee qabattanii akka dhiyaattan jedhame. Waan isaan ittiin himataman maal ture? Himanni wayiitu hin jiru maaltu himatamanii abbookkatee jedhanii hidhamanii taa'uudha malee.
Barreessaan Oromoo beekamaan Afandi Mutaqqii kitaaba haaraa Booranaaf Bareentu jedhu maxxansuun dubbisaaf dhiyeesse. Magaal Galoomsatti dhalatee kan guddate barreessaan kitaabilee qorannoo saboota etnoogiraafii Afandiin hojii barreessuu ijoollummaan akka jalqabe hima. Afandiin kan waggaa 11 waan adda addaa barreessuu jalqabee am kitaabota 5 barreessee jira. Kitaabileen isaa afaan Amaaraatiin barreessan. Bizwarqii olaanaa dubbis. Fiildii etnoogiraafii jechuun qorannoo sabaaf sablammootaa jechuudha. San gubbatti bobbaheetiin bu'aalee qorannoo kiyya kitaabotatti maxxansaa takka immoo weebsaayitii fi gaazexootaa fi barruulee adda addaa irratti babaasaa ture. Amma kitaaba 5ffaa kan etnoogiraafii yookaan immoo aadaa, afaan, seenaa, aartii, muuziqaa fi afoola afaan Oromoo irratti xiyyeeffate kan mata dureen isaa Booranaa Bareentu jedhu maxxansee unootii magaalaa gubbaa jira. Gaafa waggaa 11ffaan barreessuu jalqabee yeroo sanatti barreeffamni takka moolloon jalqaba gaazexaa Addis Zaman gubbatti bara 81 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuudha. Sana boodas reediyoo Hararfaa gaazexoota adda addaa eega dargiin kufee boodas gaazexoota Finfinnee ba'an adda addaa irratti maqaa kiyyaanis maqaa qalamaatiinis akka dhoksaatti barreessaan ture. Eegan immoo hojiidhaaf magaalaa Harar yookaan immoo Adaree biyyootti godaane bara 2000 takka akka lakkoofsa Habashaatti magaalattiin sun magaalaa seena qabeessaa akkuma namni beeku umriin isii waggaa 1000 takka oli wantoonni ajaa'ibaa kan achi keessatti arge na hawwatee wanni nuti hin beekne hedduu jira jedhee waa'ee magaalaa sanii babarreessuu jalqabee jechuudha. Gaazexaa Addis Almas jedhamu kanuma Hararii san ka'umsa godhadhee babal'isee uummata Oromoo irratti waan akkanaa maaliif hin daleeni jedhee itti seenee kitaaba jalqabaa kan inni maxxanse akka lakkoofsa Habashaatti bara 2004 Harargee kitaaba yoo tokko. San booda kitaaba lammaffaa uummata fannaan uummata qashtii diree dhawaa ka jedhu Oromoota Shawaatii fi Oromoota Walloo irratti illee waan adda addaa qaba. Kitaabonni ati barreessite hundi isaanii afaan Amaaraatiini. Maaliif kitaabicha afaan Amaaraatiin barreessuuf Oromootiin kan barreessite jiru? Mootummoonni jiraatanis dabranis uummanni garuu waliin jiraata. Kanaafuu understand wal godhuu qabanii uummanni akka waliin jibbina walitti hin gaarreeffanne. Waa'ee Oromoo gan barreessu immoo taargeetiin kiyya kan yaadu Oromoota daran Oromoon aadaa isaanii beeka. Taargeetiin kiyya uummata Oromooti basically uummata Oromoo kan tahin waa'ee Oromoodha akka baratan akka Oromoon akka isaan dogoggora yaadan san akkan tahin uummata nama jaalatu uummata aadaa boonsaa fi seenaa boonsaa qabu. Ta'u seenaan isaatis kan namni adda addaa mixriqu kan namni adda addaa odeessu otoo hin ta'in kan mataa isaatiif dubbatu akkana fakkaataa jechuu agarsiisuufin. Kitaabni kee amma baastee Booranaaf Bareentu Booranaan Bareentu jedhu. Oduu dabalataan poolisii Yuugaandaa filannoo torbaan dhufu irratti nama hookarra kaasee waan dhalateef gaabbaa jedhee seer baase. Poolisiin olaanaan Matino Choolaa fuula nagaan hin jirre deemuu nam dhowwuuf tumnee sanaan bimnaa jedhee uummata sodaachise. Jidabr kan keessatti duul filannoo tanaa namni hedduun lubbuu dhabee hooggannootaaf mormitooti deeggartooti isaanii hidhaman. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya jimaataa aganumaa torbaan guutuu nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa qopheessan sagantaa kanaa Zalaalem Taadheessaa ture keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti yoo waaqi jedhe torbaan dhufu sa'aatii akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhambula. barnoota English Together baratuuf baga nagaan dhufte. Ani duraartu har'a Fiilii fi James waa'ee danqaalee yookiin kanneen xiyyeeffannaa namaa hatan distraction mari'atuuf jiru. Kunneen jireenya keenya guyyuu keessatti wantoota hojjetuu malurraa nu danqanidha. Maaltu akka isaan fidanii fi akka itti balleessuu dandeenyu ni ilaalla. Mata duree kanarratti wayita mari'atamutti gochaawwan gaala'oo ta'an gocha fiduu bring jedhu.